Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seenaadhumaan qabne keessa deemaa jirra. Dinqiiwwan Rabbii olaanaa akka mallattoo uumamtootaaf ta'anii iddoo addunyaa irra faca'anii jiru. Guyyaa har'aa sagantaa kana keessatti seenaa dhugaa fi wantoota nama ajaa'ibsiisan kan addunyaan ajaa'iba jettee waamtu haala qalbii islaamaa waliin wal simatuun ilaalla. Egaan of keessaa dubbii qaba. Ijaarsi amala dhokataa qaba. Ijaarsa kana gubbarra ilaaluun ga'aa miti. Akka quraanni nutti himu wanti hunduu seenaa qaba. Waan ittiin barannu qaba. Magaalaa Makkaa keessaa wanti guddaan jalqaba dhufuuf qophiirra jira. Addunyaan guutuun hin beekne. Seenaa Islaamaa gurguddaa afaanii fi fakkiin agarsiisuu dandeessisuuf walitti qabamtee jirti. The Message. Filmii yeroo dheeraa fi ulfaataa kan seenaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam irratti hundaa'e. Duula seenaa amantii fi aadaa walitti hidhate. The Message. Arrisaalaa jechuun seenaa Islaamaa irratti hundaa'edha. Bara 1976tti dirqamaan hojjetame. Mustafaa Akkaad seenaa Islaamaa asirratti ibsuuf fedhii guddaa qabaate. Akka muslimnii fi namni muslima hin taane hundi sirriitti hubatuuf Akkaad yeroo jalqabaaf bara 1960moota keessa yaadicha qaba ture. Garuu rakkoo siyaasaa fi diinagdee hedduu mudateen sirni Islaamaa yeroo sanaa addunyaan gahaa beekuu hin turre. Hedduun odeeffannoo sobaa fi shakkii hin qabu. Kanaafuu Akkaad filmii kana akka bridge yookaan riqicha amantii fi aadaa jidduu ta'u barbaade. Yeroo sana Hollywood keessatti namni filmii Islaamaa cimaa hojjetu tokkollee hin turre. Seenaa Islaamaa yeroo hedduu soba, tuffii, dogongoraan dhiyaataa ture. Kanaaf Mustafaa Akkaad USA keessatti barnoota sinimaa barataa ture. Murtee murteessaa fudhate. Innis akkana jedhe. Islaamummaan ifa addunyaa ta'uu qaba. Garuu ifa kana addunyatti agarsiisuuf karaa fakkii, seenaa fi artii haala qulqulluun dhiheessuun barbaachisaadha. Mustafaa Akkaad filmii kana yaada keessaa baasuuf waggoota 3 oliif qorannoo seenaa, kitaabota sirriitti amanaman, kitaaba seera nabawii fi ragaa muslimootaa fi orientaalistii sirrii ta'an walitti qabate. Wanti guddaan isa rakkise tokko akkamitti nabiyyii fi sahaabonni akka agarsiifaman. Akkaaditti fufee muftii fi ulamaa addunyaa wal argee mari'ate. Murteen kufe. Nabiyyii fi sahaabonni tokkichi hin mul'atan. Fakkiin isaan agarsiisuu hin jiru. Sagaleen illee hin dhaga'amne. Ummatni gara gocha isaanitti himamaa deema. Nama kamirraa akka dhaga'anii fi haalaan itti jijjiiraman. Sababa garaagarummaa afaanii fi haala qabaa filmichi bakka lamatti qophaa'e. Afaan Ingiliffaaf aktaroota addunyaan beekaman Anthony Quinn, Hamza ibn Abdul Muttalib, Irina Papas, Hind Maayikilaansaraa, Abu Sufyaan. Afaan Arabiffaaf ammoo aktaroota Arabaa guddoo keessaa Abdullah Gays, Hamza, Munaa Wasif, Hind. Kanaaf aktaroonni wal fakkaataan bakka lama keessatti warqaan isaaniif kenname garuu afaan adda addaatiin. Filmichi sun sochii ulfaataa ture. Guddina magaalaa, sochii lola Badr, Uhudii fi Fathii Makkaa fakkeessuun manneen olmaa fi qaama waraanaa guddoon hojjetame. Garuu rakkoon siyaasaa fi amantaa magaalattiin Makkaa fi Madiinaa keessatti to'achuun hin danda'amne. Sababni isaas dhimmichi xalayaa siyaasa addunyaa galaa ture. Kanaaf filmoonni kunniin Morokoo fi Liibiyaa keessatti hojjetaman. Bara 1976 Arrisaalaan addunyatti gadhiisame. Guyyaa jalqabaa keessatti ummanni Islaamaa walitti dhufee wanta haaraa fi kabaja qabu daawwachuuf qophaa'e. Garuu yeroo tokkotti balaan guddaan mudate. USA keessatti dogongorri odeeffannoo FBI fi qaama siyaasaa tokko sababeeffachuun hojiin sun shakkamee tarkaanfiin cimaa fudhatame. Yeroo gabaabaa keessatti Arrisaalaan ummata muslimaa biratti beekamtii guddaa argate. Ummatni hedduun booyanii gammadanii yaadatan.
Namoonni hedduun garuu seenaa dhugaa Islaamaa beekan filmichi muslimtoota gara hundatti fakkeenya ifaa ta'e qabsoo sirna Islaamaa kabajuuf hojjetame. Mustafaa Akkaad waggaa hedduuf arrisaalaan namaaf gumaacha. Ani seenaa Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam akka namni baratu, akka namni dhaga'u, akka namni garaa isaa keessatti qabatu barbaada jedhaa ture. Arrisaalaan seenaa cimaa hojii ulfaataa fakkeenya Islaamaa wanta jalqaba ture. Yeroo muraasa keessatti osoo hin badin waggoota 40 ol boodallee ifa addunyaa keessa bultii ta'eera. Hojii jalqabuu dura investara barbaaduun waggoota hedduu fudhate. Rakkoo siyaasaa Arabaa fi Giriikii keessatti sirna siyaasa hedduun shakkii qaba ture. Rakkoon aadaatis muslimtoota biratti shakkii qaba ture. Akka odeeffannoon sirriitti ilaalamuuf iskoolaarsiin beekamaan affeerame. Waliigaltee masaaba garaagaraa keessaa Su'uudii keessatti kan dhoowwame karoora baajata guddaa doolaara miiliyoona 17 argachuu dhabuun yeroo dheeraa fudhate. Bakka toora filmiingii barbaadu argachuun ni ulfaate. Injifannoon guddaan filmii tokko seenaa Islaamaa sirriitti addunyaa guutuu keessatti babal'isee biyyoota hedduu keessatti afaan Arabaa fi afaan Ingiliffaan maxxanfame. Bara 1976 keessaa arrisaalaan addunyaa irratti gabaa seenaa Islaamaa keessaa tokkoffaa ture. Biyyoota hedduu keessatti walgituu mormii fi jaalala argate. USA keessatti seensarshiippii irratti kufe, garuu Irooppii fi Middle East keessatti fudhatama argate. TV fi VHS irratti maxxanfamee miiliyoonota hedduu dhaqqabe. Addunyaa Arabaa fi Afrikaa keessatti jaalala guddaa argate. Muslimtoota biyyoota ala Arabaa keessatti seenaa isaanii beeksisuuf gargaarte. Yeroo ammaa filmiin kun kilaasikii seenaa Islaamaa ta'ee Ramadaanaa fi yeroo barnootaa keessatti tamsaasama. Filmiin kun hawaasa Islaamaa keessatti fakkeenya filannoo sirriiti. Hawaasa muslima hin taane keessatti hubannoo fi jaalala uume. Yeroo tamsaasa dura biyyoota muraasa keessatti mormii fi dhoowwiin isaan mudate. Akkaad gara Liibiyaa fi Morokoo deemee meeshaa fi bakkeewwan argate. Seenaa fi kaalcharii muslimaa sirriitti ibse. Anti-Islaamic stereotype hedduu laaffise. Baajata guutuu filmichaaf itti bahee doolaara miiliyoona 17 yeroo sanaaf baajata guddaa ture. Yeroo ammaa ammoo doolaara miiliyoona 80 olitti kan tilmaamamudha. Baajata kana keessaa qarqara Arabaa, Liibiyaa fi Morokoo irraa deeggarsa mallaqaa argate. Deeggarsa mootummaa Morokoo fi Liibiyaa irraa argachuun meeshaalee fakkeenyotaa ekstiraasiif, meeshaalee fakkeenyaa fi bakka seeneffamaa hedduu ittiin argate. Filmii kana keessatti namoota akka ekstiraa fi miseensota baakisteejii 10,000 qabsoo Badr, Uhudii fi seenaa Makkaa keessatti mul'atan. Produkshinii keessatti ammoo namoota hojii kallattii fi al-kallattiin hojjetan walumaa galatti namoota 300 ol professional kiruu turan. Bakka seeneffamaa Morokoo, bakka Makkaa fi Madiinaan fakkeenyummaan ijaarameef. Liibiyaa, dirree waraana Badrii fi Uhud fakkeenyummaan irratti hojjetame. Arrisaalaan yeroo duraatiif gabaa addunyaa irratti carraa hedduu argate. Garuu biyyoota Arabaa muraasa keessatti ugguramee ture. Yeroo ammaa irraa gara jalqabaa UK, USA, Europe fi Eeshiyaa keessatti agarsiifamee galii guddaa argate. Galii addunyaa guutuu irratti doolaara miiliyoona 15 yeroo sanaaf gahaa ture. Yeroo dheeraa booda filmiin kun sirriitti hiriyoota, masjidotaa fi community center keessatti agarsiifamee bu'aa isaa mallaqa qofa osoo hin taane dhaamsa islaamummaa fageenyaan tamsaasuu ture. Seenaa kana keessatti nuufii isin wal bira qabnee saffisaan osoo hin ta'in gara qalbii keenyaa keessatti imala taasifnee jira. Jecha Rabbii fi ifa Islaamaa akka aduu barii yeroo jalqabaatti yeroo dachii tanarraa ka'e sana akka lafa hunda ibsutti seenaa keenya keessatti ibsinee jira. Warri dhugaa kana dhageenyee fudhate akka Khaalid, Hamzaa, akka Bilaal sodaa fi rakkoo hunda injifachuun gara haqaa fi nagaa dhufan.
Filmiin kun nu barsiise. Dhugaa yeroo kamuu injifata. Soba ammoo yeroo tokkotti booji'a. Garuu dhuma irratti baduu danda'a. Guyyaa itti dhugaan mul'atu. Guyyaa itti qalbiin keenya jijjiiramu. Guyyaa itti ifni rabbii dachii tanarra caalu. Yeroo sana seenaa keenya keessatti halkan hin jiru. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin.